hojjettan jira. San keessaa immoo tokko gara Asmaraatti imaltaniidha. Abaa'oo faana araara taasiftaniitiin jirtu. Imalli sun akkam ture? Bu'aan firiin araara sanaa akkamitti ilaaltan? Egaa gara Asmaraa kan deemne waamichi dhaaba siyaasaa Oromoodhaaf taasisne hundumaaf tokko hafee tokko akka galu tokko daangessinee tokko simachuu hin turre daangaa tokko malee eessa isaa jiraatu dhaabni siyaasaa maqaa Oromootiin qabsaa'e hundiyyuu galee dhaaba siyaasaa Oromoo biyya keessa jiru waliin mari'atee akka inni hojjetu godhuudhaaf haala mijeessuudhaaf murtiidhuma keenya kanaan dura waggaa tokko dura dabarsine irraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo garee Jaal Daawudiin hoogganamu Asmaraa jiru waliin mari'annee isaanis gara biyyaatti galanii akkuma warra kaanii qabsaa'uu akka isaan danda'an taasisuudhaaf gara Asmaraa kan deemne. Ergaa achi deemnes wantoota jiran irratti yeroo fudhannee bal'inaan waliin mari'annee haasofnee jirra. Akkaataatti gara fuula duraatti waliin hojjetamus deemee tokkummaa uummata Oromoo saba Oromoo cimsuudhaaf duraan durs dhaaba siyaasaa Oromoo gidduutti yoo tokko ta'uu baannellee yoo xinnaate ajandaa gurguddaa qabsoo saba Oromoo kana keessatti tokkummaa qabaachuu qabna. Tokko yoo ta'uu baannellee ajandaa keenya gurguddaa irratti tokko taanee qalbiidhaan tasgabbiidhaan waliin mari'annee hojjennu. Wanti gamaaf gamana wal nu dhiibsisu hin jiru. Wanti wal nu gaarreeffachiisu hin jiru. Daangaa irratti miti kan wal dhabaa jirru. Nuti Itoophiyaa fi Eertiraa kaleessa miti. Saba tokko qabna. Sabi tokko kun immoo saba Oromooti. Waan inni barbaadus ifaaf ifa. Sanaaf qabsoofne hoo taane wanti waliin teenyee haasa'u nu rakkisu. Nu daangessu hin jiru waan ta'eef kanarratti waliin taanee haa hojjennu yaada jedhu dhiyeessinee fi sanas qalbiidhaan waliin mari'annee haala gaariitiin walii gallee jirra. Akkaataatti waliin hojjennu irratti tokko lamaan waan gurguddaa irratti wantoota hafan immoo deemsa keessatti wantoota xixiqqaa hafan immoo deemsa keessatti marii yeroo taasisnu keessatti hiikkataa deemu waan ta'eef akkasitti waliin haa hojjennu. Isinis biyya keessa galaatii waliin haa hojjennu waan jenneef isarratti walii gallee jirra. Haala gaariidhaanis waliin mari'anne haala gaariidhaanis walii galle waan ta'eef isaanis akkuma warra kaanii dhufanii nu gargaaranii nu deeggaranii wal deeggarree qabsoo saba kanaa irruma caalaa hin cimsine jenneeti kan yaadnu. Haaluma sanaan hoggansi walakkaan amma dhufee biyya keessa galee jira. Biyya keessa galee haala tokko akkaataatti hojii eegaluu danda'an walumaan taanee mijeessuus eegallee jirra waan ta'eef haala gaariidhaan jalqabameeti kan inni jiru. Kanaaf mariin nuti Asmaraa irratti taasisne bu'a qabeessaaf gaarii ture jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo Asmaraa jiru waliin mari'annee haala gaarii mari'annee haala gaarii walii gallee biyya keessa akka isaan dhufan taasifamuun isaa walii galteen keenya homaa tokko muda wayii hin qabu rakkoo wayiyyuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu rakkinoonni Oromiyaa keessatti amma dhalataa jiran ilaallu keessaatii tokko maqaa adda bilisummaa Oromootiin namootumti gadi bahanii qabsoo bilisummaa gaggeessina jedhanii tokkoffaa beekamtiidhuma hoggansa dhaaba kanaatiin alatti maquma adda bilisummaa Oromootiin fakkeessanii saamicha kan baran rakkoo adda addaa uumuu kan baran rakkoo adda addaa geessisaa akka jiran ilaalaa jirra. Kanas adda bilisummaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliinis yommuu mari'an tokko beekamtii isaanii ala yakka akkasii fi badii akkasii akka hojjetaa jiran isaanis nu himanii jiru. Kun gara fuula duraatti ilaalamee seeraan karaa qabachuu akka inni malu qabu ilaalaati kan jirru.
gama biraatiinis akkasuma sana jala haguuggatanii daba adda addaa godhuudhaaf wantoonni warri yaadaa jiran humni adda addaa hin jiru. Kun yeroo gabaabaa keessatti dafee adda bahuu danda'utu irra jiraata. Akkasitti wal makee walitti marqamee yeroo dheeraa deemuun irra hin jiraatu. Waan ta'eef amma inumaa maqaa walii galtee kanaatiin kan meeshaa bitaa jiru jira tokko tokko kan uummata barsiisnaa jedhee ammumaa ganda keessatti walitti qabee eenyummaa dhumtisaa kan hin beekamne garuu alaabuma qabatee reenjariidhuma mootummaa bakkuma argateetii uffatee kan wannoo dogoggorsaa jiru jira. Yakkoota garagaraas kan godhaa jiran iddoo argatanitti meeshaa nama harkaa fudhachuu nama harkaa saamuu iddoo tokko tokkotti milishaa harkaa mallattoon akkas akkasii mul'ataa jiru. Kun mallattoo nageenyaa miti. Waliigaltee keenya keessa hin jiru. Akkaataa kanaan waliin hojjennas hin jenne. Akkasittis waliin galle. Kaayyoon keenyas yaadi keenyas waliigalteen keenyas kana miti. Waan ta'eef uummanni keenyas kana baruu qaba. Warri kana godhanis kana baruu danda'utu irra jiraata. Sanaaf immoo karaa seerri biyyattii ajajuun kana seeratti deebisuun immoo dirqama mootummaa ta'a. Hawaasni keenyas kana baree deeggarsa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nuti waliigalteen amma dhaaba siyaasaa Oromoo waliin taasisne kun karaa kamiin yoo kan gufatu hin barbaannu. Hamma uummata Oromoo saba Oromoo fayyadee argametti. Garuu abbaan barbaade maqaa saba Oromootiin immoo haa gurmaa'u. Nageenyi saba Oromoo keessatti akka hin dhufne naannoo Oromiyaa keessatti akka hin dhufne taasisa taanaan hin hojjetu. Abadan kun hin hojjetu. Namni akkasitti yaadus yoo jiraate hin hojjetu. Uummanni Oromoos kanan barbaadu akka mootummaattis kanan barbaadu. Kun akka inni dhufuuf miti. Nuti guyyaa tokko soo taate sababa dhaabni siyaasaa Oromoo walii galuu dadhabeen waliin taa'ee haasa'uu dadhabeen nageenyi Oromiyaa iddoo tokkotti akka booroftu barbaadu. Nagaan akka inni dhufuudhaaf. Nagaa keessa nagaa waaraan Oromiyaa keessatti akka dhufuudhaaf. Warri kana hin barbaanne ammas mallattoo tokko tokko argaa jirra gaditti. Kun dafee karaa qabachuutu irra jiraata. Kanammoo waliin mari'annee uummata keenya waliinis mari'annee dafnee karaa hin qabsiisne jenneeti kan nuti yaadnu.